waa'ee seenaa Oromoo seenaa aanolee kana beektu. Tokkoffaa siidaan aanolee eessatti argama? Siidaan aanolee godina Arsii magaalaa Itaayaarraa gara harka mirgaan kiiloomeetira 10 irratti argama. Qorataa fi barsiisaan seeraa qaadhimamaa Dooktaraa Birraatuu Qanayii iddoon kun bakka waraanni Minilik Oromoota walitti qabee warra dhiiraa harka mirgaa warra dubartootaa immoo harka mirgaa itti mureedha jedhu. Oromoon kitaabittaa ofirraa qolachuudhaaf qabsoo waggoota hedduudhaaf taasise keessatti Oromoonni Shawaa, Walloo, Arsii adda durummaadhaan ni eeramu jedhu. Bakki siidaan aanolee kun itti argamu immoo bakka Oromoon Arsii waraana Minilikii fi gita bittaa yeroo sanii dura dhaabbatee gadi itti baase ture. Barruu The Journal of Oromo Study jedhu keessatti Abbaas Haajii mormii jabaa Oromoon Arsii waraana mootonni Shawaa bara 1881 hanga 1886tti taasisan duraa fi duubaanis barreessanii jiran. Abbaas waraana Minilik kaaba gara kibbaatti taasise keessa bakka seenaan yoomillee hin daganne ta'uu ibsanii jira. Aanoleen bakka Minilik itti ijibbaate yookaan xiqqoof itti miliqeedha. Obbo Birraatuun akka jedhanitti Oromoon Arsii warra nafxanyaa ofirraa ittisuu keessatti keessumaa bara 1881 hanga 1886tti lola guddaa taasisanii turan. Minilik yeroo garagaraatti duula gurguddaa marsaa jaaf gara Arsiitti taasisee ture. Arsii qabachuu dadhabee aarsaa guddaa itti kafale. Minilik ifuma isaatiifuu nagaariitaa yookaan ammoo dibbeen irraa fudhatamee baqatee hanga moojuutti ari'anii xiqqoof lubbuudhaan jalaa miliqe jechuudhaan hayyuun seeraa kun ni dubbatu. Obbo Birraatuun duula kaabaarraa gara kibbaatti sirni nafxanyaa taasisaa ture keessatti mormii guddaan kan isaan mudate Arsii irratti ta'us eeranii jiran. Minilik wayita sanitti meeshaa ammayyaa bittaa fi deeggarsaan Awurooppaa irraa argachuudhaan olaantummaa qabaatus Arsiin garuu adda waraanaa biraa salphatti hin jilbiiffanne ture. Keessumattuu naannoo Azuulii jedhamtutti Oromoonni mormii cimaa taasisaniin waraanni Minilik namoota hedduu 12,000 ol ta'an ajjeesuu ragaan ni agarsiisa jedhan. Abbaas Haajiitiis akka jedhanitti bara 1889 mootii ta'uu isaaniitiin dura duulaawwan taasise hunda keessaa Minilik kan Arsiitti taasise hunda caalaa hamaa fi dhiiga kan dhangalaaseedha jedhan. Lafa bal'aa sana qabachuudhaaf bara 1882 hanga bara 1887 gidduutti duula marsaa jaaf gaggeessee jira jechuudhaan barreessaan kun mirkaneessanii jiran. Sadaffaa bakka hojiin jiilchuu yookaan qorqalbii cabsuun itti gaggeeffameedha. Waraanni Minilik ummata Arsii kana waan nuuf hin ciisan jedhanii sodaataniif bara 1886 aanolee irratti namootarraa harkaa fi harma muran jechuudhaan Obbo Birraatuun ni dubbatu. Qorattoonni seenaa akka jedhanitti ummanni Arsii sirna gadaa jalatti gurmaa'ee ofirraa ittisuu yaalus meeshaan hidhatanii turan kan Minilikiin hin gitu ture. Biyyi Faransaayis meeshaan Minilikiin kan deeggaraa turte keessaa tokko turte. Humna Arsii isa dura dhaabbate kana cabsuudhaaf Minilik meeshaa ammayyaa qofa hin turre kan itti fayyadame. Namoota jiilchuudhaaf harkaa fi harma muruun tooftaa biraa ture. Barreessaan seenaa lammii Faransaay Maarshaal di Salvaayik ragaa harkaa fi harma muraa hanga tokko ol kaa'uu danda'u isaas ni dubbata. Obbo Birraatuun barreessaan kun kitaaba bara 19 takka barreessa keessatti lola aanoleetiin waggoota 15 booda jechuudha namoota harki murame ijaan argee barreessuu kan danda'e. Hojii jiilchuu kanaan carraa ummanni yeroo aanoleetti walitti qabamu eeggachuutu ture. Akka ragaaleen ibsanitti yeroon isaa aanolee irratti guyyaa sirna baallii dabarsuu gaggeeffamuudha. Gadaa roobalee fi seensa gadaa birmajjii ture jechuudha. Waraanni aangoo dabarsanii fi fudhatan akkaataa seeratumaa odaa roobaatiin gosni 29 bakka kanatti akka walitti qabaman godhame. Minilikii fi suuftoonni isaatis guyyaa kana karaa lamaan foona ummata itti fixan ijaarratan. Isaan keessaa inni tokko karaa namni seenuu harkaa fi harma itti muran ture.
Arsiin lammata akka inni mataasaa ol hin qabanneef qoor qalbii isaa cabsuudhaaf kana godhan. Harkaa fi harma irraa muraniis morma isaaniitti fannisanii akka isaan qabatanii hawaasa keessaa dhufanitti deebisan taasisan. Sanaas Arsiin argee jiilee lammata mormee akka jala dhaabbachuu hin dandeenye hamilee cabsan jechuudhaan ibsu obbo Birraatuun. 4. Siidaan aanolee maaliif ijaarame? Maal ibsa? Maalummaa saba tokkoo isa har'aa beekuudhaaf kan dabre qorachuun barbaachisaa ta'a jechuudhaan dubbatan obbo Birraatuun. Seenaa Oromoon keessa dabre qoratanii yaadachuun kan har'aa cimsuudhaaf baay'ee barbaachisaadha. Yaadannoon wareegamtoota aanoleetiis kanuma dhugoomsa. Diizaayinii fi ijaarsi siidaa aanolee kun gocha badii gita bittaa sirni nafxanyaa uummata Oromoo irratti raawwate akkaataa fi bakkaan kan ibsuudha. Kaayyoon isaa inni guddaanis gochi badii akkasii kun akka hin deebinee fi dhaloonni dhufu akka irraa baratu godhuudhaafi. Akka isaan ibsanitti dhaloonni waan uumamee ture kana irraa barachuu qofa osoo hin taane